ummanni Oromoo qabsoorra hin jiru dhugaadha. Qabsoon gamalachiyyuu sireesii miti. Garuu ummanni Oromoo dhumuu bira dabree hanga loowwan isaa dhumutti. Amma risiitii malee nama saamuu jiran qabeenya ummata Oromoo maqaa shaneetiin maqaa shanee jedhu maqaa daabboo jedhe namichi paarlaamaa keessa taa'e. Maqaa shanee maqaa daabboo itti mootummaan kun moggaafateen biyyarraa namni guyyarraa gibiraan dhumaa jira. Ilmi Zalaalam immoo tarii awwaalli Daawud Ibsaa iltiraataadha. Isa kana warra kan hundaa kan bakkatti fedha biyyillee kanarraa iddoo saniin gahe kan inni takku yaadee meeneen soobee. Takku oppidoo keessa teessoo fayyadee muummicha ministeeraa miti ministeera hawwuun hin danda'amu waan sin kennamneef. Isaan hun awwaal. Inni yaada argannaanuma uume malee asoosama san malee hin hawwitu achi keessa muummicha ministeeraan hawwitu atilees. Deetaa maaliif haa taata akkas waan akkas hawwite malee. Cimina jiru gama kamiinuu haa ta'u cimina Oromoo jiru kana walitti dhufe Oromoo caalaa beekaan jiru abbaan qabeenyaan jiru kanaafuu sabni biraa dhaabattee mootummaa kanaan maal jedhan masaraa gaallan masaraa keessa hin teessuu dhayni achi baafna jedhanii waan diini biraa mootummaadhuma kana maqaa Oromoo ta'e qofaaf jirritti hin jedhaa jedhan. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif daannee jirra akkasuma dhimmoota yeroo ammaa deemaan irratti keessattuu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti akkasuma Shaabiyaa Faannoo fi TPLF tokko ta'u irratti Oromoon maal ta'uu qaba kan jedhu yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Osoo gara odeeffannoo keenyaa fi yaada namootaa isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadaa fi odeeffannoo yoo qabatan gara koomantiitiin nuuf kenna namoonni baay'een jalqaba kana dhageessanii koomantii warri nuuf kennitaniif hamma xumuraa dhageeffadhaatii yaada keenya bilchinnaan dhageeffadhaatii koomantii nuuf kennaa isiniin jenna nuti kaayoon kenna guddaan sagalee ummataa ta'uudha waan ummanni nu biraan ga'ee qilleensarra oolchuudha waan ta'eef isinis odeeffannoo isin biraan geenyu kana hamma dhumaatti dhageeffachuudhaan yaada keessan koomantii nu godhaa isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asumaan gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Tokkummaa uummata Oromoo fi nageenya Oromiyaa keessatti argamsiisuuf hooggantoonni siyaasaa Oromoo tokkummaa uumuu qabu jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Haasaa tippana pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi guyyaa walabummaa Eertiraa waggaa 34 irratti taasiseen Oromummaan akka madda rakkoo gaafa Afrikaatti dhiyeessuun hordofee hooggantoonni siyaasaa Oromoo walii isaanii jidduutti nagaa fi tasgabbii buusuu qabu jedhan. Sababa hooggantoonni siyaasaa Oromoo ilaalcha mataa isaanii qabatanii wal irratti qabsaaniif uummata Oromoos haleellaa alagaatiif saaxilan jechuudhaan dubbatan. Haasaa pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqi kanaaf ragaadha jechuudhaan dubbatu. Oromoon duula eenyummaa fi Oromummaa isaa irratti banamu qolachuuf dibdee isaa teessoo marii irratti furachuu qaba jedhan. Uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa nagaa barbaadu eeruun nagaa uummanni barbaaduuf hooggansi siyaasaa kutannoo nageenyaa qabaachuu qaba jedhan. Qabsoon Oromoo sadarkaan keessa bahee wareegama dabalatee adda sadarkaa addaa dhufee gahee kana hundi keenya dubbatti deebinee qarbannu ta'e qaama kamiifuu dhimma kana kennuurra uummanni Oromoo maal hojjechuu qaba amma mootummaa kana qofa diina Oromoo yoo taasifne diina Oromoo mootummaa kana qofa diinuma kan keenya amma gara adda addaatiin waan jiru kan argaa jirra bor maalitti deemna isa jedhu fakkeenyaaf jara akka Shaabiyaa jara akka Wayyaanee waliin mormine takka kallattii tokko qabataniiti gara tokkotti deemu amma waan eegasii badii yoo lakkoofne Borisotuma mootummaan kun aangorraa ka'e nageenyiin bu'aa Oromoo waliin galadbii sodaachisaa keessa jira inni kun hubatamaa jira amma qaama kamiin kenninu dhuguma rakkoon jira maaltu ta'uu qaba sana bira dabarfannee eegasii akkas ture yoo jennu bu'aan tokko jiru uma fedhii keenya waan argituuf ni haasa'uura maaltu ta'uu qaba rakkoo jiru kana akkamitti finnee gama mootummaas cimina jiru gama kamiinuu haa ta'u cimina Oromoo jiru kana walitti dhufe Oromoo caalaa beekaan jiru abbaan qabeenyaan jiru kanaafuu sabni biraa dhaabattee mootummaa kanaan maal jedhan masaraa gaallan masaraa keessa hin teessuu dhayni achi baafna jedhanii waan diini biraa mootummaadhuma kana maqaa Oromoo ta'e qofaaf jirritti hin jedhaa jedhan dhagahaa jirra nu ammamaa inni al tokkotti gaaffiin Oromoo tokkichaan hin deebi'e jennee kan yaadnu yoo ta'e hin ta'u suuta wanta reenuu dhamaatii booda isa kanammoo afshaalummaadhaan akkamitti maal gochuu akka qabu biitonni Oromoo hedduun biyya ijaaran Oromoo kana ijaaran
kan jedhu jechuudha adda facaanee jiru. Adda faca'uun sun immoo bor eenyuun gara aangootoo dhufe jechuudha. Nageenyi hin dhaabatu. Namni eenyu muummicha ministeeraa ta'e waan barbaadu aangoo akka qabu nama muraasa dhimma aangoo irratti hin ta'in gaaffii Oromoo akkamitti deebi'uu danda'an akkamitti tokko ta'uu dandeenya isa jedhu maatu ta'uu qaba. Isa deebinee akkas godhe yoo jenne jira dhuguman beekamaa itti dabalata malee wanti inni fidee haadha furmaata ta'uu danda'u maaliin maaltu godhamuu qaba. Isa jira irratti utee kan furmaata ta'anitti fakkaata. Bor adda mootummaan kun aangoo irraa ka'u dhiisuumetti kan sana caaluu danda'a. Yookiin sana qofa deeggaruu osoo hin ta'in kallattii jiru akka siyaasaatti akka maaliitti yoo waa hunda hubanne waan harka keenya jiru qabanne yoo deemne iyyuu dhufaadha akkas jettee ati mootummaa deeggartaa bilchiginnaadhaa maaloodhaa inni gara kaan immoo ati maashaniidhaa ati maal kun nu fokkisiisee saba biraa bina nu xinneessaa jira malee. Dhugaa jiru dhoskinee kaanee waa ta'u qofa ilaalchuma tokko qofaa yookaan deemne eessatti akka deemuu dandeenyu sin caalaan beeku. So gaafas warri akka marroo kun faati gaaratti waraana ijaaruu baatanii warra siyaasni Oromoo eessa jira. Warra har'a keessa gala kana keessa ni gallata barasan. Yeroo baay'ee isaan ilaalaniif hin jedhe namoonni iddooni. 2018 jechuun dheeraa miti. Waliin keessadhaa tokkoffaa namni kun uumaa isaatti waraana deeggaree hin beeku. Poolitikaan inni barates wanni saayinsiin siyaasaa inni barates sun namni saayinsiin ni beeku. Saayinsiin herreegaa akkaataa deemtu karaa sanni sin murteessu malee diinni sin murteessu. Karaa waraanaa ammatti jedhamu kana kan murteessu mootummaadha malee Oromoo miti. Akkuma isaan dubbatan dirqamnee gaaratti galleera. Sadarkisiisee gara sigalchee taanaan mootummaa argamu. So namni barate karaa namni diinni si uumerra hin ta'e. Kun gammachuu ayyaanaa ogeessa waraanaatti nama qondaala waraanaa keessa nama ture. Namni sun irra sammuu isaa boqonnaa qaba baay'ee gaaratti fudhamu isaati. Maaliif osoo gaaratti hafee haadha Oromoo duutuu dabala sababa isaatti. Malee haati Oromoo du'a baraaramtu hin jiraatu. Wanni ijoollee keenya baay'ee irratti walii bitaachee maali inni bara dheeraa nuti qawwee kan akka mallattoo qabsootti ilaalaa ture. Dhugaadha dur qabsoon mallattoo qawweeti. Qawwee dhachuu yookaan gaara galuu yookaan waraana sun Oromootti makamuuni antummaa. Situ wareegama malee baay'inaan namni wareegamu manni. Waraana durii keessatti uummata wareegamu hedduun ture. Waraana wareegamu. Kammaa kana keessatti waraanni wareegamu uummata wareegamu caala walitti nu pirsantii isa kanan beektaa waraanni isaattis. Wanti dogongoreetti jenne kanaaf malee waraanni barbaachisu irraa beekta. Fakkeenyaaf amma nama waraana kee yeroo san irraa kaasee anuu fi kiyyaachuu qaba. Namni waraana sa'aatii kanatti waraana namni yeroo san dhagee nama marraadhamu kana beeku yeroo san beeku. Kiyyaa kiyya tokkotu gaazexeessa Hararii kana bilbilee silaasaa marroo tokko dhageessan naraan marree malee marroon beeku onnaan miidhagee fedhee jedhee na erge. Yoo laala wajjin gaafa sin dhagee isa malee san turan beeku. Baay'inaan nan hordofaa warra Eertiraagaa. Namichi kun Abiy irraa mindaan kafalamaaf malee sa'aatii kanatti namni waraana yaadu nama biyyi ta'uu qaba. Jedheen isaanii beeku. Maaliifin san jedhee 2018 kan mo'ate uummata. Gareewwan amma jennu kun marti warra uummanni gabra bilisa baase. Abiyyi dabalatee jechuudha. Hatta Jawaar sirbatee kan alaa galchu osoo qeerroon sirna wayyaaneen buqqisan Jawaar biyyatti hin deemu. Marroon kiloomeetira 2003 guunne osoo ollaa biyya kennaa ture osoo qeerroon wanni sana buqqisan hin dhufu. Idime Zalaalam immoo tarii awwaalli Daawud Ibsaa iltiraataata. Isa kana warra kan hundaa kan bakkatti fedha biyyillee kanarraa iddoo saniin gahe kan inni tokko yaadee meenin soobee. Takku oppidoo keessa teessoo baay'ee muummicha ministeeraa miti ministeera hawwuun hin danda'amu. Waan sin kennamneef. Isaan uumawwan. Inni yaada argannaan uume malee asoosama san malee hin hawwitu achi keessa. Muummicha ministeeraan hawwitu atilees. Deetaa maaliif haa taata akkasii waan akkasii hawwite malee. So nama kanaa kan jennee wareegamu uummataa sanii. Waan kana qaafee wanni kun tahee booda wanneen ta'an achi as ta'an hundi reega laalamuu qabu. Tokkoffaa namni kun gaafa seenurraa diddaa san ifatti dubbate galanni isaa. Mootummaan kun hin ta'u namichi kun yoo dhufee jalqaba Oromoo diigaa achiin Oppidoo diigaa achiin paartimaa yaadigi kanaa diigaa achiin booda biyyaa diigaa waan sun step hin taara. Achiin gaafa galeellee waraana hin filadhuu jedheen. Waraana namatti nu barbaachisu maaliif waraana hin filadhu jedhee waraana mala biyyiidha. Waraana filate taanaan daandii biyyi taate. Soo fallate qabdu karaa faallaa isaa dheessu. Innillee karaa faallaa san dheessu yeroo caala warri qabsoo nagaa kun. Warri karaa hidhannoo warra gara biyyi bobbaase deeme. Gara bobbiyaa biyyi barbaade.
gara inni barbaadu san deemuun qabsoome. Kanaaf kan miidhamni isaa ta'uu baay'ata jechuudha. So achi booda illee namni kun takka guyyaa tokko micha kana deeggaraa deeme. Abiyyi mootummaa kun mootummaa sirriiti. Haa ta'uti mootummaa ce'umsaati akka inni harkaan ba'an akka inni gara biraatti harkaan ceene akka inni boqonnaa biraatti harkaan seenne jijjiirama kana utubuu qabnaa jedhe. Jijjiirama sana osoo utubne ta'e osoo gara biyya barbaadu oofuu baanne ta'e bakka waggaa 40 duraatti hin deebinu warra siyaasni kee. Yeroo sana biyyi atilees uummata sodaatu ture. Abiyyi ofiidoo ta'uu caalaa aboo ta'uu fedha ture yeroo sana jechuun sodarraa waan sodaatu jaalalaa miti waan sodaa qabu. Yeroo sana tolaantummaa kan uummata waan ta'eef uummata biratti fudhatama argachuuf akka hooggansa ofiidoo caalaa akka nama qabsaatuuf lakkaa'atu. Kanaan akka jaalatamuufiyyuu nadhii gammadaa ajandaa lammii nadhii gammadaa fa'aa akka fidellee kanaaf osoo haqa isaa beeku. Waa'ee laggasaa hojiillee akka fide kanaaf akka waan nama isa baraareeffa. Seenaa ofiidoo haasa'uu caala seenaa aboo haasa'uu yaala ture. Maaliif uummata waan sodaatu fudhatama argatu. Isa san akka namichi kun harka micciiramee sodaa uummataa kana ofirraa buusee uummata cafaqee akka duubatti hin deebisne jijjiirama kana gara inni barbaadutti akka hin deemne utubuu qabnaa ture. Osoo yeroo san godhan ta'e silaarra balaan kun hin jiru. Balaa kana kan fide warra gaafas waan san dide. Warra waan kasan hin dide warra waraanaa kan. Diduu isaaniitiinis balaa malee bu'aa akka fidan qaba. Tarii bu'aan jira jedhamee walii galteen godhame qaba harkaa qaban kana. Qabeen harkaan qaban illee yeroo gaafa tarii amma tooftaadha walii galamee lafa kaa'ame malee Oromoo ta'uu isiitu shakkira. Bakkina qabeen kuma hedduun lakkaa'amtu tasanyii fudhatee galatti diina Oromoo ta'a. Yeroo sana as garagaltee amma achi garagalte. Wata garaagarummaan qabachuu. So isa sanfaa akka bu'aatti yoo laaltanii wanni gootan fa'aa waamicha fa'aa gootan na dhiba haramu. Jechuun akka wanniitti akka waan karaa sirrii wayiitti. Wanni sun bu'aan isaa guddaan kaadireetumaa fi abiyyiif malee waraanota qabu wanni fa'aan buusan qabu. Bu'aa guddaa karaa argate mootummaa kaadireetu. Biyya kana keessatti bakki karaa maallaqni ittiin argamu karaa qabu qofa. Daggalas ta'ee magaalaas ta'e. So isa kana akka bu'aatti ilaalamee wanni godhamu normoos irra caalaa akka bu'aa buufate kaadirootuma mootummaatii fi warra mootummaan hidhachiisa kana. Kanaaf isa sana akkasii ilaaluun daandii takka keessa dhaabbannee sirriidha gaafa jennu. Daandiin walitti dhufee immoo asirraa waan biraa kenne. Lammaffaa waa'ee deeggarsaatti wal qabatee gaafa namtichi kun sagantaa fakkaatu noobeelii kan fudhate. Guyyoonni noobeelii fudhate bara ijoollee qeeqaa ture kun sagaleen jira. Namicha rakkatti namichi kun yoo haala kan dhufe kana itti fayyadamuu baate yoo jijjiirama kana kan micciiru ta'e namicha irraa noobeelii badhaafamu kun eega waggaa tokko keessatti namticha barreen gaddaa noobeelii badhaafamee amma immoo waraanaan addunyaa tokko faatee jedhama. Washington Post fi New York Times irratti jechuudha. Akkasuma jedhamee waggaa tokko. Gaafin asii rakkoo manni koyyafachee kanatti mana kuma 48 kenna jedhu namni bara akka ijoollee gabbaa'ee qeerroo wajjin dirree sana dhaabbata isa. Namoonni dhaabbanne. So gaafin asii andannet faarkii jedhu kuma lafa sagalee kuma namni waan sun sirrii miti dheedhi isuma namni biraa itti nabe yoo tarii ta'e ittaanaa fi sagaleen fa'aa dubbachuu danda'u waan dheedha. Sana achitti hin jiru. So deeggarsa gaafa namoonni dirqama waanuma qabeenya dhanneef qofaa namoonni dalagaa'uun sirrii miti yoo gara dhaabbanne wanni tokko goone gaari. Kanaaf falli jirama gara furmaataatti hin finnoo jettanii namoota kanneen ni amannaa rakkoo san keessa jiraachuu fi rakkoo Oromoo keessa galee kana keessa qooda akka qabamu ni amannaa gaafadhu. Namoonni mootummaa deeggarana fakkaate rakkoo Oromoo keessa kana keessa mootummaan akka qooda qabu ni amana. Bulchiinsa biyyi rakkoo mootummaa keessa galu kana keessa itti gaafatamanii qaba jedhee ni amana. Qoraan bilisummaa Oromoo yookaan baboon kun bara Oromoo keessa galee kana keessatti qooda ni qaba jedhee ni amana. Warri karaa nagaa deeggaru kunoo waan Oromiyaa keessatti nu mudataa jiru kana keessa qooda ni qabna jedhee ni amana rakkoo jechuudha. Injifannoo nama wal saama rakkoo qabu seera. Karaa rabbiitiin sarbu karaa barbaadanaa dhufu. Rakkoo garuu dhuguma wal amannamee san gaafanne. Hoosii amanne rakkoo gaafa walitti amanne rakkoo amanne taana jijjiiramni salphaatti dhufa jechuudha. Wanti rakkoon kennu guddaa rakkoo amanuudha waan ta'eef. Uummanni Oromoo qabsoorra hin jiru dhugaadha. Qabsoon gamalachiyyuu sireesii miti. Garuu uummanni Oromoo dhumuu bira dabree hanga loowwan isaa dhumutti. Amma risiitii malee nama saamuu jiran qabeenya uummata Oromoo maqaa shaneetiin maqaa shanee jedhu maqaa daabboo jedhe namichi paarlaamaa keessa taa'e. Maqaa shanee maqaa daabboo itti mootummaan kun moggaafateen biyyarraa namni guyyarraa gibiraan dhumaa jira. Uummanni Oromoo ammoo hayyoonni Oromoo ofiin jettu ilaalcha siyaasaa garaagarummaa qabu walii danda'uu dhabdee uummataaf fala wayii lafa kaa'uu dhiifte ofii isaaniitiin wal nyaataa oolchan sirra. Uummanni risiitii malee guyyarraa nu saamanii
dadhabne saamichi akka malee nurra deemaa jira. Risiitii malee guyyarraa ebalu akkana nu saame akka kubbaa walirra nu dabarsanii nu saamu jiranii maqaa shaneetiin. Ati shaneedha. Bakka shanee nu barra sifra hin gahin. Shanee ofii uuman fa'a naannawa tanitti caasaan fixaa. Bar poolisii Oromiyaatu amma maqaa shaneetiin caasaa gandaa ajjeesaa bara. Maaliif ummatumaan shibbireessuuf jechuudha. Caasaa gandaa ajjeesanii maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin balleessuuf lubbuu caasaa tokko galaafatanii jechuudha. Miskiina jaartii irraa fuudhanii maqaa caasaatiin ajjeesan jechuudha. Kana keessa uummanni akka bahuuf shira akkana kana keessa uummanni akka bahu tokkummaan Oromoo furmaata. Yeroodhaan wanti Oromoo irratti hojjetamaa jiruu fi maalni wanti mugaan faabrikaa sanarratti deemaa jiru kanarratti Oromoo maaltu as deemaa jira wanta arginu kanarraa yoo jennee ilaallu dhugaamatti waan nama yaachisudha. Kan nama yaachisu humna diinaa yookaan qindoomina diinaa diinni wal ijaaruun diinni waliif kaleessa diinaa kan du'a qofaan miti du'a suukkanneessaa walii hawaa turanii du'a qofaan miti affeelanii wal nyaachuudhaaf walirratti dhaalataa turanii gaafa maal walitti qabnaa waan walitti qabnu immoo akkamitti qabanneeti amadeena jedhanii kan lafa kaan sabaaf sablammii kibbaa kuushee jedhanii hundaan sanatti fakkaata. Oromoo immoo addatti Oromoon mootummaa Oromummaa yookaan immoo Oromummaa impaayera Oromummaa ijaarrachuuf jedhanii bakka Oromoon hin jirre bakka Oromoon hin dhaabbanne waan Oromoon hin yaadne kana ajandeeffatanii gaafa mataa walitti qabachaa jiran kana Oromoo silaa Oromoo gidduutti halkanii guyyaa boqonnaa malee ijaarsa irratti fi mataa walirratti walitti qabachuutu irratti hojjechuutu irra ture. Kan keenya yeroo hunda gaafa diinni irratti xiyyeeffatu nu sabuma sana caala walirratti afaan wal jala dabarraa walirratti cabsoofna. Inni kun immoo miidhaasaa waanuma dabarreerraa waan arginudha jechuudha. Gaafa diinni irratti xiyyeeffatu wareegamnee dhaloota sitti wareegneti yeroo hunda injifannoo keenya harka duwwaa keessaa ba'a. Amma immoo sanayyuu miti balaan gara biraallee nutti as deemuuf deema jechuudha. Nama waan gara kaabaa kanatti deemu argu. Warri faannoo iliitiin Amaaraa kunii fi wayyaaniin waliin haasa'uu walitti siquu jedhee namni yaadee hin jira jedhee yaadu. Waan wal gochaa turanii fi waan walirratti hojjechaa turan irraa kan ta'e. Addatti Shaabiyaa fi wayyaaneen waliin argitaniirtu bara waraana kaabaa sana akkatti Shaabiyaa balaaleffachaa turee fi akkatti yakkaa akka ture. Inni dhugaadha yakka hojjetan sanarraa irratti duulu walumaan irratti illee duulaa turre yakka ilmaan haadha Tigraay ragaa ture sanaaf jechuudha. Har'a inni asmaraa jira ayyaana isaanii waliin kabajachuudhaan jechuudha. So gaafa Oromoo irratti akkanatti qophaa'an kuni walitti siqanii walitti dhiyaatanii hawaasa kana ijaaruu irratti hawaasa kana qopheessuu irratti waan itti as deemaa jiru hubatanii qopheessuu irratti hojjechuutu irra ture jechuudha. Addatti dargaggoowwan amma asirraa argitan kun umuriidhaan illee walitti siqu. Qabsoo keessatti guddatanii qabsoon Oromiyaa keessa seentee fi Oromoo marre qabsaa ture keessatti warra qabsootti makamee qabsaa jiranidha. Isaan silaa gareen isaanii yookaan immoo warri deeggartoonni isaanii walirraa haasa'uun hin turre. Akka walirraa haasa'u immoo kan taasise isaan lamaanii jechuudha. Addatti asirratti kan inni komii irraa qabu Jawaari. Innis Jawaar jalqaba gaafa muummichi ministeeraa kun as ol bahu mormee ture namni kun hin ta'u Oromoo nyaachisa jedhee mormee ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo dhugaa waan godhu dhabnaan dhugaadha karaa nagaa jedhee waan kana siin ga'ee gaafa galu immoo deeggaraa guddaa ta'eeti
mul'ate jechuudha mootummaa amma jiru kana illee. Abiyyi gaafa sana garuu akkuma Jawaar isa mormaa ture sana maroon morme jechuudha. Sababa wajjin lafa kaayee morme alatti hafee waraana ijaarre jechuudha. Sila Jawaar karaa inni yaade sun yoo ta'uu didu kana isarratti humni dabalaa ijaaree waliin ta'anii sila Oromoo cinqama keessa jiru kanaa fi salphina keessa jiru kana baasuu hin danda'u turan. Har'allee Jawaar karaa sana ilaalle bakkuma gaafa duraa itti dogoggorame sana fi ilmaan Oromoo itti nyaataman sana jira. Isa kana keessa laallachuu dhumatu irra ture jedhaan Jawaariin. Amma beekara qabni qabsaa'uun mirga garuu ammoo yoo saba kanaaf yaadna yoo taatee fi Oromoon kaleessa argitee akeekuma karooruma har'a ijoolleen kun bosona keessaa gammoojjii keessaa itti wareegamaa jiran sun har'a miti bara kana miti kan lafa taa'e kan abbootii keenyatti qabsaanii asiin dhugaanidha dhugaabbanne yoo ta'an Oromoo hamma tokko ifatti kan baasan akeekuma amma lafarra jiru kan qabatanii. Sila bara Gadaa Jawaar fa'a akeekni kuni fiixa baasuutu irra ture akeeka kana milkeessuutu irra ture akeeka kana xumura itti gochuutu irra ture jechuudha. Maaliif dhugaa Oromoo kan. Amma wanti kaabatti ta'aa jiru kuni isa kana ifa walii agarsiisa jechuudha. Isaan amma akka warra kaabaa akka warra Abisiiniyaatti Oromoo fi immoo garbiraa kush irra darbee immoo Oromummaa jedhaniitti moggaasanii jiru jechuudha. Akeeka fi kaayyoo kaleessa abbootiin keenya qabatanii ba'an sun bishaanii fi zayitni walitti naqamuu hin danda'amne walitti makamuu odoo walitti makamuu danda'ame walitti horree walitti maal taane waggaa 160 waliin jiraanne jedhan. Haqa garuu warri wal ajjeesaa turanii fi gadaamessa haadha isaaniitti sibiilatti guuraa turan haqa walii galaa jiran jechuudha. Argitee gaafa kana silaa kan dhugoonfachuu nurra jiru miti warra kanaa wajjiniin homaa goonee milkaa'uu hin dandeenyu naannoo kanattis nagaa buusuu hin dandeenyu ilmaan ayyaawatti mataa walitti haa qabanii deemu ture jechuudha. Silaa kan biraa foolachuu dhiifne waan gara biraa dhiifne uummata kana mataa walitti qabne bal'oo isaa fi hojjechuu dinamee kan mataa gadi qabattee odoo gadi hin bahin yoollee dubbachuullee baattee akkuma turan callisisan callistee uummata garasitti ijaaruu hin dandeessa turte jechuudha. Sana bira darbamee Itoophiyaa amma Eritiriyaa wajjiniinuu nuti irraa Itoophiyaanis nuyi jechuu isaaniiti warri Abisiiniyaa kaleessaa nuyi jechuudha. Kaltu wal barbaadaa jira. Dhugaan lafarra jiru amma lafarratti hojjetamaa jiru isa kam. Sila gaafa kan Jawaar bakka isaa beekuutu irra ture. Har'allee immoo waan inni haasaa jiruu fi waan inni gochaa jiru karaa sana hin fakkaatu inni kun immoo nama mufachiisa. Inni kun nama rifachiisa. Namallee yaaddessa. Diina kana jalatti saba kana qabuudha ta'a. Inni masaraa jiru diina kun akkan Oromoo gochaa jiru kana inni argitu Oromoo mitisaa Oromoo akkana gochaa jiru kana inni achi immoo gaafa ilkaan itti qarachaa jiru kana Oromoo maal eeganii hayyuun Oromoo akka kana dubbatee amansiisuu danda'u argitee hojjetee agarsiisuu danda'u maal eega yeroo akkasii kana maal eega dooke nama kanama tokkotti nan dogoggora ta'a ilaalcha akkanuma kana qabaachuun kun garuu wanti lafarra jiru maalidha wanti arginu maalidha keessa keenya karaa keessatti ba'a. Dhugaa dubbachuudhaaf odoo Jawaar kallattii kana qabaate waraanni Oromoo biyya kana tiksaa jiru biyya kanaa fi ammallee kun kaabatti qophaa'aa jiru kuni biyya ofii eeggachuudhaaf wal duubatti deebi'uu hin ta'u. Rakkinuma amma Oromiyaa keessa jiru kan saamicha kan hanna kan dhiibbaa itti gochuun hin danda'amu. Amma humni keenya inni gariin waan deemu kun afaan faajjessee dhaabbatee kan laalu jiru. Inni kun immoo bakkee amma jiru sana qabatee saamaa jira. Maaliif afaan faajjii waan jiru saamicha itti gattaa'ee jira. Inni gariin itti wareegamaa jira. Inni gariin immoo qe'ee abbaa isaa irratti saaphachaa jira. Qe'ee abbaa isaa irratti gideeffamaa jira. Sa'aa fi re'ee hoolaa harreen otoo nafini qe'ee Oromoo dachee Oromoo irratti dhiigaa dhangala'aa jira jechuudha. Isa kan Oromoon itti yaaduudha qaba. Isa kana irratti hojjechuudha barbaachisa. Dhummas bakka tokkotti taa'uun baraaruu akka tokkotti haa baraaruu jechuun barbaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf taa'an. Malee wanti deemaa jiru
Even mootummaatti namti turuyyuu darbitee akka Oromoo miidhaa jirtu ammoo miidhaa jirtu kan gochaa jiru nuti adda adda dhaabbachuudhaa fi bakka bakka dhaabbachuufi. Yaaduufis. Fageessanii ilaaluufis. Waggaa torban kan taane argitanii gaaga'am qe'ee Oromoo irraa jiru. Ammallee akka kana caalatu immoo as deemaa jira jechuudha. Sadarkaa qarachaa jiru tokko lama sadii miti. Sumaaleen kun achi nuti jirti achi ol. Dirreedawaa Harar waan gochaa jiran argaa jirtu asii sooshaal miidiyaa kanarra waan deemaa jiru. Kanaaf ammallee maaltu nu baasaa karamtu nu baasaa waan jedhu kuni itti yaadamuu fi irratti hojjetamuudha qaba. Kanattu nama haasofsiisa jedhee yaada. Haa ta'u malee garuu wal arrabsuun wal deeguun falma. Addatti nuti akka hawaasaatti bakka tokkotti walitti deebinee waan gaarii haasa'uu nurra jira. Formaata itti barbaadu nurra jira. Isa kanarratti hamma namaaf danda'ametti obsa qabaatanii itti deemuudha malee waan achi as darbatan barsiisoo waa darbatanii wooma balleessaa deema rakkoodhuma kanatti cimsaa deemaati. Waaqayyo Oromoo gargaaru jira. Afaan maqamnaa guddanna malee akkallee hin jirru. Mee Waaqayyo jira kanumaafuu. Mootummaan gosa mootummaa Oromooti jedhanii miti jedhe. Mee inni mootummaa federaalaa dhiisutuma innumti mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jiru kun Oromoo keessatti Oromoo hanqawwee qabatees kan hidhatee sabra jirus Oromiyaa fi Oromoo seebaa godha. Daangaa Oromiyaa ishee. Ishee sana seef godhee rifarandamiidhaaf uummataa dhiyeessa. Warra gara biraatti carraa kennu warra amma kushee jedhanii gubbaarraa nutti gadi haasa'an kan. Gaafa sana rakkoon hundi bitoo furamuu danda'a jechuudha. Humna guddaa qaba. Oromoon humna guddaatu bakka hundumayyuu jira. Isa sanatti dhimma haa ba'uun jedha. Kan Itoophiyaan waggaa 160 keessatti dhiigaa jira. Guddinnis, jiruunis, gadadoonis bara baraan dhiigni keessatti dhangala'uu malee karaa tokkotti hin baane. Yoo waan inni naannoo Oromiyaatii fi humni Oromoo jiru kun ijjannoo wal fakkaataa fudhate rakkoon gaafa Afrikaa hiikkachuu danda'a jedhee yaada. Isuma kan wanti gochuu jedhu kan haa goonudha. Oromoo Oromiyaa. Guyyaa dhaqanii Asmaraatti warqinaa gabayyoo lammaafaa ta'anii adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'anii irraa kaasee akkatti Oromoo cabsanii fi akkatti akka bilisummaa Oromoo bittinneessanii fi diigan malee isaanii wajjiniinuu gallee isaanis galanii jijjiiramte yookaan fiixan baafnaa jedhanii guyyaa tokko sekondii tokko fi yaadne OPDO'n lammaa dabalatee jechuudha. Amma lammaan koornarii ta'eera. Maaliif badii isaatis waan beekuuf. Guyyaa sana durarraa kaasee hariiroon isaanii Gimboo 7 wajjiniin ture. Paartii amma Izeemaa jedhamu kanatti ijaaruudhaaf deeman isaanillee OPDO'n illee paartii waliigalaa yeroo sana ODP kan jedhu ijaaruudhaaf karoorfatanii jiru sana booda kan baasu baay'ina paartii yoo hin taane paartii tokko paartii biyyoolessaa jedhanii jechuudha. Isa kana guyyaa Eritiriyaadhaa adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'an irraa kaasee akkaataa galuumsa isaaniillee akkaataa simannaa isaaniillee akkasitti faffacaasanii galchanii jarri chaartarii mataa ofii kaffalchanii galan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo. Ijoolleen kibba jirtus gammachuu abbooyyee fa'aa karaa lixaa kan jiranis marroofaan isa kana mormaa turan. Isa kanatu karaa qabachuu dide. Kanaaf inni hin galuu kan jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo fi yaada namoota guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanumaan goolabee jira. Odeeffannoo kiyya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.